waan dubbadhu wallaale du'iinsa Abdul Jabbaar otoo ta'in reportii AddisStandard if BBC in baaseetu garaana gube mootummaa shororkeessaa kan otoo beeknu otoo du'iinsa Haacaaluu irratti akkatti kijibaan kan rabbatoon baan reportii akkana hatattamaan baasuun kun more than dogongora. It is more than dogongora. Mootummaa kijibaa mootummaa hattuu mootummaa ilmaan Oromoo ukkaamsaa jiru otoo beeknu report akkana dogongora eenyuyyuu haa ta'u report akkana dogongora baasu it is beyond wrong. It is beyond wrong. Yoo bahuu baate wayya eeguu wayya malee BBCnis taate AddisStandardis ta'e any media mootummaa Itoophiyaa interview godheetini reportii seenaa Abdul Jabbaar akkanatti baasuuni it is very wrong and it's very angering. Hedduun aarsee jedhe. Hedduun aarsee dhugaa isiniin jedha. Ardiin garagaruu qabdi. Abdul Jabbaar qaamaan wal argee hin beeku. Garuu waan tokko kasinitti immoo bara 2016 obbo Baqqalaan hidhamee achi looyera soqaa turre anaaf boontuun jechuudha. Seenaa namni kana seenaa kanan beeku buuka kiyya irratti barreesseen jira buukan bahinitti. Looyertoota hedduu soqaa turre nama lubbuu isaa Oromoo yeroo san keessatti hin beektan yeroo TPLF keessatti yeroo TPLF keessatti looyerri Oromoof dhaabbatu hin jiru ture dhiiroo. So kanaafiyyuu nama fistaa jedhamu Tigreen akka dhaabbateef ni beektu. Sababaa hedduudhaaf san goonee jenne. Oromoo keessaa immoo nama hedduu rukkuruut goone. Dubartiillee qabatee jechuudha. Eenyuuf Baqqalaaf eenyutu jabaa dhaabbatuu danda'a. Kan ru'ii ofii kennee iddoo ofitti murteessee kennuu qaba godhuu danda'a jennee gaafataa turre. Isarraa kaanee nama guutuu boontuu Baqqalaa Garbaa hin jirti. Anas Ameerikaa ta'a. Isin achi dhokattee bakka hedduu deemtee looyertoota kanneen mara interview goote looyera kanneen Oromoo hunda keessaa Abdul Jabbaarin pick goote jette. Achi booda Abdul Jabbaarin keessisan irratti hire goone jenne hire goone finneen jechuudha. Har'a waggaa har'aa yeroo Haacaaluun du'ee jiru addunyaan gargartee jette. Waggaa 4-5 yeroo Fayyisaa Leellisaa fiigee jedhu akka inni nama ta'u akka inni addunyatti beekamee akka jedhu nuti Oromootu godhee jedhe. Gargarree baanee jenne. Because fiigicha isaa ol qofatoon ta'in onnee isaa barbaannee ture. Oromoof sagalee ta'a jenneetiin nu gane. Waggaa hadhaa yeroo Haacaaluun du'ee jedhu wallisaa hedduutu jira. Oromummaa isaatiif wanni inni dhaabbatee faana kaaneetiin nu ajjeesan jenne. Hadha Abdul Jabbaar looyertoota an beeku keessaa Oromoo keessaa hin jiru kan akka isaa. Namticha kana Facebook irratti sa'a 3 du'aan duratti post godhee jira. Nama akkanaa kan ajjeesee mootummaan yeroo Oromiyaa yeroo gandi Adaamaan nagahaan deemtu garatu nagubata dhiiroo. Keessattuu deebi'ee ammoo miidiyaan walaba jedhamu wujii garbeejii yoo dalagee jedhu nagubee jira. Looyertoota kumatu jira. Looyerri abbaan seeraa Oromiyaa keessas Itoophiyaa keessas dhalataan Oromoo 1000tu jira. Kan akka Abdul Jabbaar ammoo hin jiru. Kan akka Abdul Jabbaar of kenneeti dalage hin jiru. Nama akkanaa kan guyyaa adiin qalaniitiin yeroo nuti gallee jennu eegaa turre kan hin dubbadhu dhabee waan dubbadhu hin dhabee jedhe. Siifani BBC irratti baatee dhugaa dubbatte. I want to celebrate her. Maayuu jette kan Oromoo kan diqaalaa achi dhiisaatiin Oromoon koofii dhalee jedhee iyyuu meeqata qaba. Miliyoona jira miti miliyoona 60 oltu jira. Miliyoona 60 oltu jira Oromoon. As biyya alaa kana keessa kuma meeqatu jira. Gantuu ta'e malee. So du'iinsa isaa kana kaleen dhagaheen jedhu siifaniin of kennitee addunyaa irratti sagalee nuu taate. Guyyaa isii celebrate gon guyyaa addunyaan nu dhageetu rakkoo Oromoo dubbataa jirtu. Guyyaa masan keessa du'iinsa Abdul Jabbaar bee
mee adda baafanna jedheetiin obseen jedhe mee adda baasa jenne jedheen cadhisee jedhe afaan oromoo taazzabe jedhe taazzabe oromoo kijibdoota gariin keessan Abdul Jabbar oromoon dhiisii nama hedduuf ru'ii isaa kenneetiin dalagee jira. It is disappointing. It's disappointing BBC afaan oromoo illee barruu kijiba ka afaan barreessuun barbaachisu if it's unnecessary barreessuun barbaachisu yoo barreesse jedhamu keessattuu mootummaa kana mootummaa na kenna tokko ngandar deemee naataa jiru mootummaa Tigree oli jibbiinsi inni qabu oromoo irratti abiyyi tuffiidhaaf jibbiinsi inni qabu oromoo irratti nurratti inni marate argaa jirra yoomiyyuu nagahaaf feena because afaan qawweetiin uumamee jedhe rakkoo guddaa boruutti dhufa jenneeti borullee jijjiirama kana finnee jijjiirama hadha itti duunee finneetini jijjiirama hadha iftune warri kalee aangoo deebi'e yookiin ammoo oppiidoon haaromti uumte aangoo dhufte boru finciluun barbaannu dhugaa isin jedha hadha illee fincillee umriin keenya itti fixee arriin nutti baatee itti dulloomne boru finciluun barbaannu dhiiroo jijjiirama dhufu kana irratti jijjiirama haqaa jijjiirama oromoo hundaa ta'uu qaba kanaaf nagaa barbaannee jenna kanaaf karaa nagaati naa deemu jenna because afaan qawweetiin yoo dhufee jedhee inni illee deebi'ee afaan qawweetiin isin bulcha jedha jijjiiramni kun jijjiirama qulqullina ta'uu qaba jijjiirama oromoo iftoomina ta'uu qaba ka ganna tokko ol baasee ka garee tokko ol baasee ka garee tokko gaqqabuu miti ka nam ilmi oromoof kan du'e martiin qixa faarfamuu qaba qixa dubbatamuu qaba. So I'm very disappointed. We are writing a letter. Ethiopia Human Rights Commission in Afille. Mutumma Ethiopia Tifille. Dabule the Dahunda for you. Alaya the Tamamber Resajura. Hagadan in Jachuda. So damn Sikia, or a motor bija case Rufi, or a motor of so sob Danifi, or a motor Amalay Gobana. That chicken of an Hirtan. Mutuma makara mutuma warra naftanyati select you him bektani so yeron da brajira yeron umajira gobanni bramun tibahun dand tibahun qab warron jijjiram abdem kun jijjiram qulqulin jijjiram ormo marhon tani afod abbanne ballesina marayu yo banne ha bannunuti media noromolle du insa ak Abdul Jabbar kana du insa Abdul Jabbar legally war serarati juins hacalu dinqita oromoni le kagara isin gubbate ka haq argitani dabajiru cadistani cuqalamtani manatti galo tonta ini bahu dairira du oduta lu illa man batu mutuman ku kagana goru je qominsa fi nama kenna qodu fi namni kenna mo qodamun qabo bakka haqati haqarati bahu kijibdu gandu mandemtu kijibdu taawunta nem openly dubbatuudha takalesun an sodan giya takalesun nutti deebiti fimiti because amma ijabana nijira nutti deebitu ndandeetu garu anyway baay'ee garana gubee jedhe yeroo baay'een dubbadhee jira gara jabeenya diinaatii miti jedha ati Martin Luther King tu jedhe gara jabeenya diinaatii miti ana karaa diinati ta'e كبرت أبتي نلالو فركية كبرت أبتي نلالو تراجعن تجرا قرب جبين موتوما نبتنيا كلامتي روتو لين هاسف وروتا كيسان لبستنين بيكن أوفيس السبينا شورتكاتي إيسا نمس السبوت إيسا أفان دما دبتاتيني وان غاري ورم أفغوني جنة جتنيتي نمو هجي كان دوما فجي أددان دلقينا isid la jirra beeka obsine jenna gari beeka cadisne jenna mala yeron kennamu obsi kennamu guyama guyarran diqqata deema jechuudha kijibni keessa jijjiiranni dhufaa jira akkuma kidije kale nama kudani wajjini USA wajji mariirra oolle wanti nu baranne kabra hinjiru jijjiiran waayam jijjiiramu kanaati jechuudha so no hatu nukijibu nusosabu tasuman dandeetan akka dure
mootummaan kun mootummaa Oromooti miti. Warri kun Oromoodha shakkii hin qabu Oromoodha. Kan wajjeesaa jiru Oromoodha guddaa. Karaa nagaatiin afuramu jedhee abdii kiyya. Borullee sanumarrattiin dubbadheen jedha. An garuu inni keessa jirtu. Garuu warri mootummaa kana keessa jirtan. Yoo dhugumaan namummaa Oromummaa isin dhagahama ka taatu hin baastanii fi miti. First and foremost warri miidiyaa irra barreessitan. Olola mootummaa fuutanii ka gurguraa jirtan. Kantiibaa Finfinnee Adaamaa dubbisneetiin akkanatti du'e ka jettan dhukkuba sikwaaraati ka jettan suni ka galaana gubee ansani wanni guddaan ka galaana gubee sani dhuguma isiniin jedha dhiisaa hin barreessinaa cal'isaa afaan keessan qabataa jedha hanga adda baafattanitti. Do not become a vehicle. Richicha dubbii kijibaatiini du'a nama kanaa gad xiqqeesseetiini akka dhukkubaan du'e hin fakkeessina. Gumaa keessatti isinillee seenaa isin gaafatee jedha. Warri mootummaa keessa jirtan yeroo gabaabaanii Abdijabbaar wanni garaa isaa qalamuuf hin jiru. Anillee dhagahee jira sheektoleen achi jirtu warri isa awwaalee jeka arganii jedhan. Fakkeessu hin ta'u. Kanaafiyyuu Oromoonni mootummaa kana keessa jirtanii kumaatamaan jirtan hin beekaa. Yoo sun namummaa isin dhagahame Abdijabbaar jechuun yoo dhugumaan Jawaariin ka jaalattan. Jawaar Oromoo fidhame ka jettan. Baqqalaan Oromoo fidhame ka jettanii ka yaaddan taate. Afaan Amaaraa hin beeknu. Warroonni Amaaraallee Abdijabbaar dhugumaan gaafa amma gurbaa Amaaraa sanii dhaabbate maqaa isaa wallaalee jedhee yoo ilma namaatiif dhaabbate jettan dubbadhaa bahaati dubbadhaa. Sodaan kiyya guddaan sheekoleen hadha miidiyaa irratti bahanii dubbatanii sooshaal miidiyaa lubbuu ofii kennanii dubbatanii jiran. Mootummaa bineensa qawweedhaan ka deemaa jiru kan warroota kan akka dhabamsiisu hin beekna. Kanaafiyyuu warroota kanallee Rabbis naa eegu jennaan warroota kanaafillee eegumsa godhaafi. Kaan ammoo maatiin isaa maatiin Abdijabbaar yoo jiraattan goofamni banaa fi mallaqa qarqaarree jennu dubbii kanarratti haa dubbannee jennu. Koominiitoonni hundinuu bakka jirtanitti waa'ee kanarratti walgahaa mari'adhaa jedha. Saffisaan jijjiirama dhufaa jira. Jijjiirama kanaafillee marii kana itti fayyadamnaa walgahaa irratti haasa'in jedha. Ajjechaan Abdijabbaar ajjechaa nam tokkooti miti. Ajjechaa abbaa seeraa tokkooti miti. Abbaa seeraa Oromoo hundarraa ajjeefamee jedha. Jawaariidhaaf sagaleedha. Sagaleen Jawaar cufamtee jirti hadha. Baqqalaadhaaf sagaleedha. Sagaleen Baqqalaa cufamtee jirti hadha. Kanaafuu Oromoon dhaabbolee adda addaa keessa jirtan. Dhaabbolee namaaf dubbatu. Ka gaafa hacaaluu dubbatan martinuu yeroo kana keessa yoo hin dubbatin yeroo kana keessa nama kana irraa yoo sagalee hin ta'in koominiitoonni hundinuu jechuudha. Waa'ee Abdijabbaar yoo isin garaa hin gubin akkaataa inni itti du'e keessattuu deebi'ee ammoo akkaataa miidiyaan kennu portray isa godhaa jiru miidiyaa indipendentii ta'e ka jennu barreessuu dhabuun biiziidha nan beeka. Kanaafuu baay'een aaree jedhe isin laalla Oromoota hunda koominiitii hunda lallaallee jenna waamichi kee kasiniin jedhu hatattamaan walgeettanii bakka jirtan maratti magaalaa jirtan maratti dhaabbilee jirtan maratti irratti walgeettanii waa'ee kanarratti haasa'uu qabdan. Gumaan isaa bahuu qaba. Gumaan Oromoota 100,000 du'an bahuu qaba. Keessattuu ka Abdijabbaar. Abdijabbaar jechuun sagalee Jawaar hadha cufamte jechuudha. Sagaleen Baqqalee hadha cufamte. Sagaleen Oromoota hedduu ka maneedhaa keessa ta'an ka of kennee hidhaman hadha cufamte. Ka itti aanee da'u ka diirbullootu ibsatu du'ee jedha. Tokko nyaatamuuf deeman jechuudha. Soo kana isinitti dhagahamee jedhee maatii Abdijabbaar yoo as keessaa qabaate absolutely urge you for your qabaatanii jettan GoFundMe bana. GoFundMe kana ammoo I'm definitely promote supporting godha community wajji dalagee jedha. Wixata galgala community kara kudhanii sadii mo'eeqa wajjinii USAID kana haasofnee turre. Communityota kanneen marattuu hin kennee jedha. Garuu kijibaan ammoo GoFundMe kijibaa akka hin banne isin gaafadhee jedha. Ana akka seenaatti dubbadhaa jira. Akka ollatti GoFundMe banuuf hin dandeenyu eenyuufiyyuu. Kanaafiyyuu dhaabboleen martinuu dhaabboleen namaaf dubbattan dhaabboleen koominiitoota martiniyyuu nama kana qarqaaruuf waa'ee kanarratti gumaa kaa'uuf qophaa'ee isiniin jedhaan nuti akka isiniin jedhu tiimni keenya mootummaa adda addaatii fi waa'ee kanarratti barreessuu irratti jirra. Officially akka investigation nin gaafannee jenna jechuudha. So I hope AddisStandard report isaa correct godhee hatattamaanii si galee buusuu
sun dogongora miidiyaa mootummaa Itoophiyaatii fi afaan ta'uun kun kan santu na baase jedhe miidiyaa irratti dogongora guddaadha. BBCnis akkasuma jechuudha. Beekaadhaan mootummaa kan inni eebilu yoo ka godhuu barbaadan malee wanti seenaa Abdul Jabbaar akkasii barreessuun sirrii mitiin jedha. Koominitii keessanii galaan mari'aa warroonni biyya keessa jirtan ammoo waan isin baasu isintu beekaa. Akka haga dandeettaniin viidiyoodhaan waraabaa waan marayyuu miidiyaa irra kaa'aa, sooshaal miidiyaa irra kaa'aa, addunyaan agartee jennu nullee dhagannee haga dandeenye irraa dubbannee jenna. Warroonni oofisa lafaa qabdan waa'ee kanarratti saffisaan gara Adaamaa dhaqaatii katabaa, barreessaa, viidiyoo waraabaa addunyaaf ergaa. Yeroo kan addunyaan gurra bantee dhageeffataa jirti isiniin jedha. Galatoomaa warri na dhagaa jirtanii, na dhageettanii qofa jettanii akka deemtanii barbaadu. Isinillee gahaa keessan haa gootanii hin barbaadee jedha. Gumaan Abdul Jabbaar bahuu qabdi. Dhiigni isaa ammoo mootummaa kanarra jira.